Viidiyoon kun maatii ijoollee biyyan baatti ergatanii jiranii fi abbaa manaa isa fuudhee biyya laatti ergate qofa laallataa jechuudha. Waldaa Imo irraa baqatanii gara TikTokii dhufan. Anis waldaa Imo irraa baqatee wajjumaan gara TikTokii fiigee dhufee jechuudha. Ijoollee biyya ormaa bira hin ga'inaa viidiyoon kun maatii ijoollee bira qofaan na qaqqabsiisa. Waldaa gadi buusnaa. Wangeela kanatti faala goonaa. Isa qilleensa irra ture kana gadi buusnee ijatti goonaadhanii viidiyoo kana gadhumaatti ilaalaa. Maatii ijoollee qofa biraan sheernaa gootu. Warri kaan bira taraa. Waldaan ifa dhalootaa jedhu kuni waldaa kanatti miila goonaa, waldaa kana lafatti gadi buufnaa. Akkuma sitti walitti qabamne kana wangeela ittiin hojjenna jedhanii wangeela isa kana fakkaatu kana caarataa irratti geggeessaa jiru. Kun immoo hojii mana Waaqayyooti. Nama kan birayyuu hin galu wangeela kanatti miila goonaa. Kuni soba propagaandaadha malee waan ta'uu danda'u miti. Abbaan gannat obbolaan gannat dhaggeeffadhaa. Intalli keessan 30 wareegaa jirti ilaaladhaa. Sasin itti dadhabdanii ergitan. 30 barreessiif ishee gannatiif. Galmeessiif hin jiru. Fiqiree du'aa ishee godhu saree kan. 41. Xaasaa, bukoo, waxii. 52. Hilbiisa talaxaaqitti nana maxxanne. 62. 62 Chaf, walgaan isaan jiru. Jarri sobduun kun hudduu lama qabu. Dhaggeeffadhaa geggeessituu waan nun jechaa jirtu. Diinaa olii fi obsaa warri jettan kun viidiyoo waraabuu dhuftanii jabaadhaatti waraabaa. TikTokii Imo jettu. Geggeessituudha kaatis wajjiniin himaataa gurmooftee wajjiniin dhaloota qorqaa jirta. Dhaloota daana'oo taatetti nam'itee nyaachaa jirta. Ilaalamee waan ishiin jettu dhugaa rabbi geggeessituu isaan muuddatanii waliin ta'anii himaataa gurmeeffatanii saamaa jiran kana laala waan ishiin nun jettu jechuudha. Laali dhaggeeffadhaa. Diinaa olii fi obsaa kan jettan kun viidiyoo waraabuu miti akka barbaadda itti waraabaa siin beenna jechuudha. Raajota TikTokii raajota Imo jedhee wacsaanii namni isa dhagahu hin jiru. Harankosi ganyaa baddaa. Qoshaasha. 71 itti ertisi obsineet. Kan obsineet dhumaan dhagaa jira nama bakka chaw. Inni ala dhufuus wangeelaan qabatee maaliif nu gowwoomsa. 75 simboo chaw. Obsee maasii gochuun danda'u. Seexana fakkaatu. Seexana lagaa baatee fakkaatu sururii. Hoositti maniin dhageechu. Nan kennaaf kuma 100 guute taanaan namni naan mormu hin jiru jechuudha. Eenyu kan si barsiise? Istiini gamoo. Minaal. Kuma 37. 38. Konkolaataa bittaa biyya alaa baata jedhee waliif raajee karaarraa walgata. Viidiyoo kanarraa waa hubattaniitu waa xiinxaltaniitu maatiin itti dadhabdanii horii keessan gurgurtanii waan qabdan itti gurgurtanii lafa keessan itti gurgurtanii namarraa liqeeffattanii ergattan kuni isiniin ji'aan mindaan hin geenye isiniin jedhu miti. Isinii galee dhaggeeffadhaa. Mindaan hin geenye isiniin jedhu isiniin. Warra waldaa gadi buusnaa waldaa kana gadi buusnee lafarratti hundeessinee ijatti goonaa wangeela kanatti faana goonaa jedhu duudiyyoonni immoo. Wangeelli yoon faana dhabe. Wangeelatu faana qaba malee ati wangeelatti faana gochuu hin dandeessu. Wangeelli faana nutti godhee akka nuti cimnuuf jilba keenya jabeessee har'aa nu ga'e malee ati wangeelatti faanatti goote hin jiru jechuudha. Situ wangeela oomishee, situ wangeela barreessee, hafuura qulqulluu isa kamiin barreessitee har'a faanatti goota. Hin naaffatee naafa hiikaa jira wangeelichi malee waan ati wangeelatti faana gootu hin jirtu jechuudha. Waldaan ati qilleensa gubbaarraa gadi buustee biyya lafaatti hundeessitu hin jiru. Na amanaa dhibbaan dhibbachuudha. Osoo garaa qabaattanii isin osoo nama taatanii osoo hafuurri Waaqayyoo sin keessa jiraate bakka wangeelli hin geenye geessistu deemtanii bosona keessa bakka garaa garaa dhaqxaniitu bakka wangeelli hin geenye ni geessistu. Nama lama isaan kan as gubbaa ta'anii akkas gochaa jiran jechuudha. Hubattaniitu hanga dhumaatti. Eenyu akka barreessuu fi eenyu akka dubbatu hubattaniitu jechuudha. Geggeessituun keessa jirti dhiironni 2 keessa jiru. Shamarran geggeessitoota nama 2 haa taatu keessa jirti. Kanaaf iyyuu isaan kun walii galaniitu isaan caarrachiisanii ka'anii ofii isaaniitiin kanfalanii ishii caarrattu gowwaa kanarraa birrii sassaabu. Beekna muudisaa kana jechuudha. Dhaggeeffadhaa maatiin. Yoo dhalli koo na barbaachisti boru anaaf taati na guddisti yoo itti dhala kee mindaashii ji'aadhaan qoxxobe mindaashii ji'aan herreeggadhu. Kan fuutee ergites akkasuma jechuudha. Ergaan kun maatii biyya ambaatti ergattanii jirtaniif mucayyoo keessan yoo suura ishii wallaaltan loogoo waldaadhaa yoo of shaffante sagalee ishii wallaaltanii jechuudha.
abbaan ilmoosaa wallaala jedhee yaadu. Inni fuudhes akkasuma sagalee haadha manaasaa wallaala jedhee yaadu. Waldaan qilleensa irraa gadi bu'us hin jiru. Qilleensa gubbaarratti yoo saaman malee jechuudha. Qilleensa irra kan jiru qilleensumatu jira malee yookaan immoo bilbilatu jira, onlaayiniitu jira, daataatu jira malee waldaan qilleensa irraa gadi bu'u hin jiru. Achi gubbaarraa manni sun mana dhoqqeedhaan ijaarame, mana gimbiidhaan waan gadi bu'ee ijaaramu miti jechuudha. Kun saamicha geggeessaa jiru. Viidiyoo kana maatii qofaan sheer godhaatiin hagaa saamtota hattoota waldaa Imoorraa baqatanii dhufanii TikTok irratti diinaa ooluun argu jedhanii achi gubbaarraa saamu. Ijji koo bakka hundumaa jira hattoota irratti qabsaa'uudhaaf jechuudha. Kanaafiyyuu shamarran achi gubbaarraa caarrattu kana ilaaltanii tomma ishiin caarrattus amma kennaa jirtus amma wareegaa jirtus waan geellanatti caarrattee gaafa ishiin moote kana biyya alaatti xiyyaarata kamiin naa ergita moo allaattitti naa ergita maalitti naa ergita risaatti naa ergita maaliin qaqqabsiista fakkeessitee fakkaattee raajaa jechuudha abbaa oduu sheer godhaatii bakka hundumaa naa qaqqabsiisa raajota soobduu warra wangeela da'oo. Isa ittiin gaddiinaa itti sin qabamiinaa jalloonni keessaa galuuf gabaadhumaa saammatu. Isa ittiin gaddiinaa jalloonni keessaa galuuf gabaadhumaa saammatu. Gaafa waaqayyo holuu jedhuuf garuu garri kan keenyaa sanyii bo'aa facaasan gammachuun kolfaa haammatu.